الشمار كفوني أكم جبتني كبجمتوتا تجالة تنتوتا جاينا لا يانتو أسلا كله تجوسا هرة تنيجي لجيجرا إدو ويجرا إدو بسمنا ويجوسا ويجنيني إذا كايرو إيرا جزء ديبي سنو راجل كايو جولن نبيتن كدي جوسا لسا جبر بيا كيسادي مالي دا أرسين باي جبرا نما جبرا وانا كسينا ميتالي لجرتو إذا كا جوسان شمرا ما بكم في يوم جافو ده مي جبرا جميع كجبرولة جبري مالك كفورولة مي فود مو ينفولة والوان جافنا نسمين جرا يجوا لدار بيت في مجال كنا بعدين قديسة أما كنا كده أنا نجاليو بعدين قديسة نسمين جرا أمي إن مي سمتي عاسو مي جزء كوفا مالك كني بلسو akkatti nu akka ari'ee akka hin qabne waan beekuuf waan ta'e dubbatee fa'a fiigaa jechuudha mee kanaafiyyuu gosa mee nagaa gaafadhuuti mee seenaa gizee daa'ummaa maal akka dalagdu faameettini akkasuma ittinis wal bari mee ijoollee waliin barreen kanaan dura wanni intarbii gubbaatti si dhiyeessanii turkiin didee suuraa kee arganii ijoolleen baay'ee si gaafachaa turan mee shamarran keenya nagaa gaafadhuuti mee waan jette jedhiin mee أنا بقولي وانكو كم نجاجر تاني المهم سوون الدربين توركين وانت نجري ف ولا يربون الدنيا ولا ناسون الدنيا أما يا ada aku sargat dia wala semat dia juru ya warra wal gerri jira na wala gerra سوون على YouTube نمبر ada wala gerra subscribe share taragallachu وي أمارفها بنا إيشي ولا قراء سنين جدا كانوا تمرده مي شمرن كينيا مي سرت رجال عن كذا مي رجال جزء بيا ورما جراني أنا وانو قبلتي يقول لي بيا كيس جروان تكتب بقالو فقودا لي برغارنا أنا ساكس مسان كوكوسون تيجي مي وان تيداني فيه Harga ini sini daun. Duran durse bakmujir tadi naga jalan di sini Papaya saja. Ega kuma jero derbit wali tawaca turret. Ada dangko guadanya takoti nabaradu jete universitas rojurte anggiri rakko jur sini timat denjera. Isa di hawana goda jecha. Amma mo dewi jera masmara ranjera. YouTube is number ada, TikTok is number banachan jera, wala gerra, walin dubbanna, anna ya ada nisnif kabumo, aku ma yero darbe, walina saturre, walin tawacha turre, ya do bolumma, biya sanit aku wali siad dan aku gergartan, karena kada karakina bastan, kan ewo dah kad ewo bastan kabila bastan, gua aku gergartan sini jecha. أنا قاف بيت ديتن مو ولا الجرا قاف تقاني سوما رفون دندا أكسر نجرا وكجرت نجان كوي أسيت جداني سيكو تيادا كي رفون دندا جت جرتا باجناني شمرن بي عربات إذا كان لنا هرب فاجرني أتي خربي عربا إيمانو في يادا كبدا إيجين ما أكانت تبي عربا فيلاديا ما فيكيني فيلانونكو biyya kana teenyee biyya sanitti waan haaroftuu akka jirutti ilaalaa jirra. Yaanni sun mee maal akka ta'e barachuuf barnoota biyya kootiif dabarsuu kan dhufuu kanan barbaadu. Waan gaaris badaas laalee biyya kootii barnoota ergummaa akka barbaadu kan. Amma fakkeenyaaf biyya ormaa keessatti warroota dhiirallee baay'ee beekuu baadhu nuti warri shamarranii waan adda ta'een barannee dheetoo yaadu biyya ormaa keessatti. Keessattuu mana ormaa keessatti isaaniin oolfamna yoo baanullee isaa wajjin baanaa haalli gabaa isaanii maal ta'ee wanti beeknu tokko hin jiru asii amma dhuguma akka biyya kanaatitti amma fakkeenyaaf yeroo kana bakki jirru magaalaa Adaamaa keessadha asallaatti odoo wanti tokko wuddii ta'ee deemen Adaamaa laala ugaa jette eenyutu sin daangessu biyya kee keessa waan ta'eef garuu atis amma odoo deemtee yookaan shifrinnaadha wanti ati hojjettu jechuudha konkolaataa oofu. Yookaan immoo bakka jiraamiti afalaashoo mina yookaan taakiltii waan adda addaatidha kan hojjetan dhiironni illee malee waan adda ta'e wanti hojjetan tokko hin jiru dhiironni illee biyya arabaa keessatti amma osoo deemtee dhuguma barumsa waan qabu dhalootaaf nan dabarsa biyya san taa'ee jettee hawwitaa biyya arabaa keessatti mee ani gaafii sirraa qaba. Egaa gaafiin kee
gaafii gaariidha. Gaafii barnootaaf waliin dubbachaa jirru. Akkuma ati dubbattettu biyya sanitti kan deemnu hundi keenya haala jireenya keenya geeddarachuu yookaan jijjiirrachuuf kan biyya keenya baane biyya ormaatitti wanti gaariin wanti badaan oduun ilaalu achi kan geenyu natti fakkaata. Kanaaf wantoonni namoonni tokko tokko akka biyya keenyatti ilaalee tanadha. Biyyoota keenya keessatti akkuma namni gaariin jiru namni badaanis ni jira. Akkuma immoo namni badaan jirus namni gaariinis ni jira. Kanaaf biyya san keessa wanti adda ta'e wayii wanti biyyoota keenyarraa adda ta'u wanti Itoophiyaan biyyi gahu hin jiru. Biyya keessattuu biyya Oromiyaa tana keessatti biyya bal'oo waan guddaa waan dalagnee jijjiiramuu dandeenya. Achitti deemanii amma dubartoonni biyya keenya baay'inni isaanii biyya ormaatti deemanii hojjetanii akka jijjiiraman yaadan. Biyya keenya keessattis hojjennee jijjiiramuu ni dandeenya. Ani amma kanan nan dhufa jedhu hojjedhee jijjiiramuuf odoo hin ta'in namoonni tokko tokko jijjiiramne jedhan namni tokko tokko hin jijjiiramnedha. Isa akkuma Rabbi itti nama qajeelchetti innaa akka taa'e amma obboleewwan keenya achi biyya san jiraata achi ennaas deebi'an akka waan birrii bakka birruma haranii baala wayii muranii nutti dhufan nutti fakkaata. Garuu gubaa guddaa akka dabarsanii dhufan ani akka kiyyatti akka yaada nama tokkooti akka nama dhuftin jira. Naa yaada kana waliin geenye waliin mari'annee obboleewwan keenyaatti jiraachuu dhufanii wajjin hojjennee asitti jijjiiramuu ni dandeenya kan jedhan kiyya kanan ibsuu barbaade. Galatoomii guddaa isaa waliinuu hojjennee biyya keenyatti iyyuu jijjiiramuu ni danda'ama. Oromiyaan biyya bal'oodha. Yoo dhageessanii jiraatan ta'e jechuudha yaadni inni qoode. Ani hojjedhee kan biyya ormaatti jijjiiramaa osoo hin ta'in tarii wanti caalu biyya san keessa jiraatinaayi. Kanaafuyyuu wanta caalu san immoo iyyuu deemee qoradhee dhufee odoon saba koo barsiisee kan jedhu kan malee biyya ormaatitti illee qarshii wanti haramuu hin jiru. Eenyumtuu dadhabeetuma fidaadha wanti inni dubbachaa jiru. Kanaafuyyuu yaadni kee yaada bilchaataa yaada baay'ee namatti toludha. Akkasuma immoo maal jedhee gizee baay'ee shamarran keenya gizee dhufanii akka waan qarshii haranii fidaniitu wayii nutti fakkaata. Kanarraa kan ka'e akka waan addaa walitti ilaalla. Kana ta'uu hin qabu. Qarshiin achillee hojjetameetuma dhufa waan ta'eefiyyuu kan jedhudha. Egaa haala kanaan nama hubachuu jechuun waan xiqqaa miti. Egaa yeroo baay'ee shamarran biyya Arabaa namni bara roobballee Kanaadallee deemee jiraata. Shamarran biyya Arabaa adda godhanii ilaalan maal akka ta'e hin beeku. Akka waan birrii baay'ee wayii fiddee dhuftutti ilaallamteetti. Innaa kanaafuyyuu yaadni nama nu ibse yaada baay'ee gaariidha. Siin jechuun jaaladha. Kanaafuu galatoomii gosa dhugaa dubbachuu irra deebi'een dubbadha. Mucaa kana baay'een guddisee amma garuu na caala. Dheerinaan ta'ee deebisiti amma hiriyaa kiyya fakkaata mucaan kun. Baay'een guddisee baay'ee taphataa. Yaadni isaas fagoo ture jechuudha. Gidee xiqqaa ta'eetoo ilaalchi namaaf qabu karoora inni qabu akkas ture. Egaa ammallee cimaadha baratee xumuree jira. Waaqayyo haa galatoomu karaa itti dafnee ammallee immoo hojii ofii hojjetachaa jira. Hedduu namatti tolaa siin jedhaa mee isa dhumaa gorsa shamarran keenyaan mee dabarsi keessattuyyuu kun hin guunnee qaala'insi jireenyaa akkanaa jedhanii amma mee isinillee waxxaatuma shamarran immoo waxxaatii ta'anillee yookaan dardara ta'anillee biyya keessa ta'aniituma jiranii akkuma nu uffannu uffatan qullaa kan deeman agarre mee shamarran biyya Arabaa jirtu maal jettaan qaala'insi jireenyaa akkanaa maalitti gallafaa kan jechaa jirutu jira. Egaa obboleewwan koo na akkuma aadaan xiyyaa na guddistee akka harmee kootan gargar baasee nama ilaaluu hin dandeenye daa'ummaa kooteen nama na baattee na guddistee har'aan akka na geessetti na yaadnan isinii qabu immoo isiniifis achi teessanii biyya kootitti galee maalan hojjedha maalan gochuu qabaadha jettanii ijoolleen ilaalcha baay'ee wayi birrii haganaan qaba birrii kanaa nama maalan hojjechuu danda'a biyya kiyyatti galee jettanii ijoolleen biyya ormaatitti haftan ni jirtu. Baay'eedha tokko lama sodoon ta'an baay'eedha obboleewwan koo biyya keenya keessatti waan xiqqaarraa namni waan guddaatti ba'a wanta guddaa kan ga'an waan xiqqoorraa egaa waan xiqqoo kanaa akkamitti hojjennee waan guddaatti geenyaa jettanii ijoolleen sodaattan hin sodaatinaa kottaa gara biyya keenyatti hin hojjenna
nam tokko munni tokko kophaa hin boba'u. Tokko itti dabalame wal qabsiisa ni boba'a. Kootaa wal gargaarree ni ceena. Kaayyoo isin barbaaddanis kaayyoo nu barbaadnus galmaan ni geenya jedhaan akka obboleewwaniitti. Galatoomii guddaa isaa yaada gaariidha. Egaa kan jecha isaa keessatti akka nan hubadhetti mukni tokko kophaan boba'u jechuun isin achi teessanii nuuroon guddiidha maalan godha jechuurraa nama lama gaafatatanii hojjettanii jijjiiramuun ni jiraadha. Walumaa galatti yaada inni ibsachuu barbaade. Egaa kan galatoomii guddaa isaa xiqqaa ogeessadha. Umuriidhaan xiqqaa nama ogeessadhaan of jiraadhisin jira. Baay'een jaalladha dhugaa dubbachuuf. Nassassadhalleedha. Hin beektu kan namni guddistanii beektan ijoollee obboleewwanii namni guddistanii beektan hagam akka garaa nama nyaatanii baay'ee garaa na nyaataa siniin jedha. Baay'ee immoo nama tapha jaalatu yookaan qoosaa jaalatudha. Kanaafuu viidiyoon keenya guyyaa irraa kana fakkaata. Egaa viidiyootti aanullee gosa wajjin dhufna waan tokko qabannee jechuudha. Akkasuma immoo isinillee mee yaada keessan keessatti banadhu kootu si jajjabeessina warreettanillee koomentii jalatti barreessatti isiniin jedha. Haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jedha. Bakka jirtanitti nagaan ibsaa.